yoo jiraatanii oliif baasnu jechuudha. Seera nu gaafata. Ayyeeta 23 isa rakkoon qabu. Okay, waggaan isii 23. Akkamii diimtuu magaalaa gurraattii cimuluu akkamii barbaadda? Gabaabduu dheertuu qalloo akkamii taloortuu ta'aartuu manaa cabsitu ta'dhoositu? Innoo qalloo cabduullee osoo hin ta'in likkanyaadha. Basee hojjaallee tanarra ol hin tarre xiqqoo isii anirra ol tarre galee. Jiddu galeessa jechuudha. Okay. Hayyee qabeenyaati. Jiddu galeessa moo tujjaara moo ganaa nama uummata kan qabne yaadaa jiru? No, nama tokko oli tokko gati. Tokko gati. Taamitti citaa osoo hin ta'in, hiyyeessu du'aa osoo hin ta'in. Fakkeenyaaf naaf yeroo itti maal fa'aa affeertaan fakkeenyaaf laaqana fa'aa yoo gabbaaste maal affeeruu dandeessan? Waan akka shorbaa fi beepsi. Innaan illaahi wa inna iraaji'uun garaan isi gogogogog jee gaagisan. Innaati jiddu galeessaa mitiree macarrashaa naga. Yaanni nyaata yeroo ramadaanaa sitti meeyyu malee kabbaadi. Bataam itti gaabbastee. Ishii bakka ati bareedaadha. Okay. Hayyee. Dubartiin inni jee isiinoo waa takka waa qabaachuu qabdi moo akkamii barachuu qabdi? Nama barnoota qabaachuu qabdi moo akkamii amalli isii nama amala akkamii barbaada? Basan keessaan beekaa nama imaana qabu. Okay, imaana qabaachuu qabdi. Nama aadaa abbaa namaa qaban, nama ardaa namaa qaban. Jiraan illee ilma ofii nama waggaan isii meeqeeti? 23? 22 rakkoo. Ni jirtaa? Ta'e inni jootu ni jirtaa? Maaliin affeera jettee? Peepsiif maal jette? Shorbaa? Yaa. Ni jirtaa ol ba'ee yoo jiraatte? Okay, hin jirtu gaafa jirtu asuma jala taa'ii ta'inni reefu jeessuuni maqaa isaa qabattanii jirtanii yoo jiraattan jira jette takka qoyoon seessa. Tokko akka Diidaa Milileekitti barreessaa kan jedhamu. Hoy kunuutii yoo isii hin galcha. Taphatuun hin jiru as dhuftee taphatuu qallatuun hin jiru kuni mana nama guddaati inni baatan jechuu mana kanatti qoosana hin jiru. Ani qoosatti hin jiru. Mana nama guddaatti hin qoosana. Biyya kam jirtaati sin gaafanne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Video baladhu. Okay, video ni banata. Waggaa 23 jettee? Mikey, follow na Davis Mikey. Ati immoo manguddoon taa'ee waa'ee foonummaa laasuuta. Video banadhu haadhatii maal taatu? Video banadhu. Suk xiqqisho daabboo kana cuutti jira. Sagaleen isiitu nama sodaachisti mucoon sagaleen teetu nama sodaachisti haadhatiyya. Shaaworii jirti jedhii si bala. Tuni guyyaa takkatti I don't know hin bulti laata? jechuun amma kanaati. Filachiisa. Barganaa laallamuu deemtaa bareedduu.
Akkana jechuutti hin jira bartee qishoo dhaabbuha. Taap godha koppiliingi godha maali guys? Taap godha malee. Hayee. Achi siqi mee achi siqi. Ara achi siqi Baabun olaanaa kan sibiin taasisa. akkana amma akkanatti akkana fuudhamani mee na laalladhu akkana siitam. Ara achi siqi. Achi siqi na yeesu takkitti. Hayee akkamii fuudhaman? Kun maali anteenaan ofirraa baasi mee kana asii ofirraa baasi akkattuu dhaga'uuti ta'e. Kana baasi. Tun beebii qabdaa'uun dhaggeeffataa jirti. Ara ofirraa baasi. Olin haa. Innaa ofirraa baasi kan. Goodii bar good. Beebii qabdaa'uun dhaggeeffataa jirta. Eeshi. Waggaan eeshi. Hayee maayite. Ifirraa waan Baay'ee na dhaggeeffadhu waan as gaafadhu. Waggaan kee meeqaa? hogganti amata 22. Takka irraa hirristee jirti 23 jee mucaanii ati 22. Hayee. Hayyee isa jechuu ka 23 laallatee dhaga'u jirta. Mee akkana jee erfoona guddaa sana ofirra keessatti akkana godhi gurra kee erfoona guddaa sana ofirra keessaa dartee dhageessa. Niin dagaa minninnoo. Niin dagaa. Mindinnoo jette. Eshi dhaga'i. Inni waggaa 23 barbaade ati waggaa 22 haa ta'u gaaffii si gaafadha dhaga'i. Dhaga'u jirtaa miti? Hayee. Inni subaaxa yoo namni ala si baasu namni maal akka si affeeru barbaadda? Abbaan manaa kan kee gisee ala si baasu maal akka si affeeru barbaadda subaaxa irratti? Ani waan inni akka barbaadu ni jiraami. Waan babbareedduu fa'aan barbaada. Maali maqaan? Maal fakkeenyaaf? Ati waan babbareedduu haanii keessanii siima. Keessaa miti gadi. Maal keessaan naa himtaan si fuudhuufi miti? Keessaanii siimaa itti anaatu maal nagalchaan ordera sii godha? Dubbaddaa sumarratti. Mucaa si fuudhu hime. Okay, wanni ni fadhu xibsii fa'aa kanaaf heeruun amma xibsiin barbarree qaba moo miidhaa si wayya? Obboleeyyi xibsii walaa ati barbarumaa taatu dhiisi. Yene gonjo wali inni kaafeeruu danda'u shorbaa fi peepsiidha. Sii taa'aaf shorbaa fi peepsii. Subaaxa. Alla bareedaadha rakkoo hin qabu. Sii tahee? Naaf ta'e likkitti. Akkamiin jechaa jira akkam sii taate? Sii taate? Hin taane. Nabanta. Taatee. Baay'ee waan hafee fi wallaallattani haafee ol ka'ii dhaabbaduu fi minamna achi fi sisiin asitti hin ta'u. Wanti fooloo deebisa. Fooloo deebisiif. Ayyi ati maayikii naa deebisi fooloo si naa deebisi. Tuffate akkam? Obboleessa kee jana janiiti ol kaasigaa si'atiin achitti ilaaliin bika biratti ilaaliin wayyu. Hayi maa jechuun khayr inshallah. Galatoomeeyye. Thank you. Fooloo walii deebistanii? Giddumaa walitti qabdanii. Naa deebiftee takkitti. Si deebisa na gaafadhu siin gaafadhaa naa deebisa takka. Rakkoon hin jiru ati gaafadhu akkasii miti. Ati gaafadhu si haa deebistu rakkoon hin jiru. Gaafadhu Ate si gaafadhee ture naa deebisa. Gaafadhee ni jira bar. deebistee fi bakka adeema amma
waan inni geesse afeeru wal dubbisaa keessaana peepsii fi shorbaa jee deebistee xibsii na afeertu malee itti mucaa nama sat gootee wanti hin jeen inni kasii shorbaa fi peepsii dhawkee xibsii miti. Shorbaa bisabti hojii Nageetti bakka lamee Shorbaa kana. Ayee bakka ayee ni taati. ayyee deemu. Eerfoonoo godhadhu amma booda amma godhadhu eerfoonoo barbaade. Baha bakka. Bismillah innaan ta'e qoyme.